guyyaa meeqa daa'ima keessi oolchite be Fayoon amma geesse ishiinillee jijjiiramte malee si caale shi daa'ima keetii itti aanee waa meeqarraa si buusisaa ture ati har'a garuu Fayoo kanarraa bakka si salphisa jette viidiyoo kee gadhiisa maal sii ta'a maal goote Fayoon situ ulaa baneef situ koottu naatti galii wajjin nyaanna wajjin dhugna waan qabnu koottu jetteen ishiin immoo hajjoo kee sii fiddee dhuftati hajjii jecha malee Fayoo mana sanaan seensistu hajjuma kana halkanii guyyaa osoo akka mastaawati akkana ilaallatte hedduu tokko sitti tolaa jechuudha garuu immoo kijiba kee oguu ooftu Fayoo jechaan waliin fayyaa si haadhoo rabbi yoo jedhe arrabsan talaku. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya viidiyoo caaltuun yeroo baay'ee gadhiistu keessatti kaa'adha immoo haddadha jechuudha. Amma mucattiin karaa agarsiisanii jirti jechuudha caaltuu. Daa'ima kee fudhadhaa jettee ifuma gala itti himaa jirti. Ishiin achi teessee viidiyoo kee gadhiisa maago'aa ashiin baa ishkii kaayoo ati alatte ani du'ee argama jettee goggooti duute maa duute namnu bakka haara galfatee bakka yaani daa'ima keessanallee guddifacha kennanii jechuudha. Amma garuu daa'imarra jira jettee kun osoo ati jirtuu lubbuudhaan waraqaa mucayyoo fuutee mana adaanaa geessitee Fayoon yaaliin ishiin goote ilaala fudhatte jechuu barkun amma bakka karaadhuma qajeelaa kana fudhattee daa'ima ishii jechuudha garuu rabbumaaf baate warri bakka mana adaanaallee itti kennuu didanii jechuudha haadhaa miti haadhatti illee bilbilanii ani hin ergine jennaan itti kennuu didan malee Fayoon bakka fudhatte Fayoon indoo amma miskiina jedhe yooni maali yoo jettanii ishiin osoo teessee yeroo baay'ee achi afaan bantu daa'ima ishii kana fuutee yoo ishiin hajjii harkaan galchiin ammallee immoo teessanii agartu jechuudha. Mee mucattii kana yoo osoo hin taane anka garaana nyaate isinii kanadha dhugaa. Warroota koomantii kana cinqamtanii koomantii meeqaatama barreessitan jechuudha aarsaa meeqa kaffaltanii mana arabaa teessanii hojii arabaarra teessanii kuni guutuun maalidha mararfatuu fi cinqamuudha jechuudha caaltuudhaaf yoo dhugaa dubbanne garuu ijoolleen hedduun maaloo barreeffama keenya dubbisii poolisatti fidii mana sanaa gabbaasii yookiin Fayoo yookiin mana jijjiirradhu jettanii akkana mataa kana of waqaraa ooltan mataan akkana sin dhukkubsata ijoollee hedduu jechuudha. Quuqama ishiidhaaf qabdanidha garuu namtittiin achuma teessee afaan banuu malee akka kunoo nama dhagaa wayii liqimsee ka addaan hin cinne oduu haasoftee xumuruu hin dadhabne daa'ima ishii bakka godhatuuf ofii bakka godhatuu dadhabde. Yookiin namtittii Fayoo achi hin baafne yookiin immoo ofii ishiitii of dandeessee waa tokkorra of hin oolchine yookiin daa'ima ishiitii bakka hin goone yookiin biyya hin galle maaliif hajjii fiddaa jettiin Fayoodha mikinaan ishee amma maa hajjii mana kiyya fiddaa hajjiin osoo Fayoon hin dhufin duraa dhufee si dararaan turre dhufee achitti gadi si dhiitaan turre har'aadha hajjiin atuu kan mana sana teessu bar hajjii jechadha magaalaan sana'aan kun guddaadha yeman jechuun magaalaa guddaadha magaalaan alammoo biyya xiqqoo akka baadiyyaa hedduutu jira achi taa'ee adaba godhu achi taa'ee ishii magaalaa kana bayi jedhee Sa'iduu marraa meeqa si kadhatee didde achi kaba'uu didduufatu jaalala hajjoo keetiif caaltu dhugaa yoo namni namatti misila namni keenya namatti aartanii miti dhugaan jirtu kanadha mucayyoo siiriititti jira baay'ee cinqamtee jirti rakkattee jirti namni itti roorrisee nama hin qabdu namni maal namaa godha nama abdattee biyyaa baate mooshin inni rabbi ishiiti rabbi gaditti ofitti amantee biyyaa baate natti fakkaate indee yoo ishiin gadi legellegaa wal talkanii guyyaa namni maal ishiidhaa godha hayyee ofii wallaalte namni kan ittiin akkuma isiniin jedhe isiniin kun mana arabaa teessanii shaffaaxa nama shaffaxanii jidaara namaa dhiqxanii meeshaa namaa dhiqxanii yeroo qabdan sanatti koomantii meeqa barreessitanii gorsa meeqa gorsaanii jirtan caaltuun garuu gorsa nama kamiisin furattu ofiifis of hin dandeessu waama takka gochaan ooltu ishiin jaartii hajjii iyyaa ooltu san halkanii guyyaa iyyitu san akka ishiitti jijjiiramteetti sagalee gaddu'e malee jechuudha maal yottanii indoom ishiin sagalee ishii sana warrasiiftee deemte jechuudha jaartiin hajjii mana hidhaa jirtu suni maaliif ishiin sunillee akkana iyyitii halkanii guyyaan dadhabdu kunillee achuma teessee bakka legelleguu malee bu'aa tokko buusaan jirtu jechuudha caaltuun yookiin namni poolisatti fida hajjiis Fayoos poolisa fiddee maal ishiin sakandii 5 keessatti qabsiisuu dandeessi bilbilattee achuma mana ishii teessee bar qulfii jijjiirradhu jenneen kasin barreessitaniif sana malee barnu asii itti hina gama si namni itti ya ishee waama tokko asiin sin dhageesse asiin gannaquudha akkuma argitan kunoo irrar goote dhiiga nama dhaabbisu gara nama fidduun namtittiin fayyaan qabduun jedhiina fayyaa qabdi malee namni fayyaan qabne akkamitti deemee
mana isaa beekee deemee daa'ima isaa adaanaan gaatee adaanaas deebi'ee waa hojjetatee nyaatee dhugamaa manuma nama baasutti wallaalta ishiin of beekti. Jaalala hajjiiti ishiin bakka hajjumarraa fagaatuun feetu mana jijjiirratus hin feetu isas hiisisuu hin feetu. Halkanii guyyaa foonii fi dhadhaa maalitti guurtee killee kana guurtee achitti adallabdee kabaasee eenyu dura ishiidhaa miti kan ofitti baase. Xayyii maal goona kanan talaa mujiriima ishiin mujiriima amma caaltuun. An caaltuma kana na jibbisiise dhugaa isinitti hima. Ammallee waan shika dubbadheef ijoolleen na bilbiltanii illee caaltuu bira dhaabbadhu rabbii jedhiiti ofitti waamii gorsi maali gorsa osoo ishii deebisee gorsa Sa'id qofa kan nama biraa dhiisa. Abdiin kunis osoo akka ammaa kana hin jaanja'iin waa meeqa gochaafi ture. Ishiin waama abdiiyyuu ni kaafteem. Hollaa tokko mana keessa tokko jiraatanii takkaa waan abdii kanaan dubbattu bee caaltuun. Kanaafuu jara kana lamaan namni ishii dhiyaatee ishii gorsee ishii qarqaaree yaadaan ta'ee maallaqaan ta'ee waa maraanuu warreen kana lamaan caala namni ishiitti dhiyaatu hin jiru jechuudha caaltuu. Intala biyya keetii maal taayoo bira dhaabbattee ana intala biyya kiyyaatii kootna bira dhaabbadhu naan jettee nan kadhanne haadha sabboontuu ishii waammatte haati sabboontuu naanjaa garaanjaa goote olii gadu taalte anatu Fayoo qilee ishii kaa anatu hiisisa. Ana sirraa dhorka namni sitti roorrisu jette mee hagamma maanis isin reegaa caaltu silaa siiriitu dhamaasettanii kunoo guyyuma meeqa isin hima baran hordoftoonni keenyas tokko malee ijoolleen hedduun har'uma kana miskiina jettan borummoo deebitanii gowwitti doofitti maali jettan ishiin yeroo hunda doofa isintu nu banne malee achuma teessee bakka dhagaan keessumaan dhumne lagallagaa walti namtitti maal ishiin yoo dhuma warra kana ofirraa adabatti goote maal yoo ofirraa qabsiifte indee seera kacaalu jira mootummaa kacaalu jira maallaqan qabdiiti hojjetataa jirti baatee galti maaltu ishii magan caaltume ani warra ishii jala deemee acabaccabutu na aarsayyuu Fayoon ammane osoo wallaahi mucattii ishii fuutee hajjiitti kennite ani garaan na qabbana amma jechaadha dura ishii bo'aa turre waggaa tokko guutuu ishii wajjin boonyee ishii wajjin dararamne har'a kana fuutee soo Fayoon hajjiitti daa'ima ishii kennite hedduu tokko gammadan maaliifuu teessee agalegalle daa'ima ishiitii bakka hin gootu ofii akka feete haa taatu daa'ima ofii ishiitii fidde maa darartiin daa'ima as butanii achi butanii mana itti cufanii deemanii hollaa bira dhoksanii aga yoomitti akkas gooti ishiin kunoo nama dadhabduudha boru dahuuf deemti maal taatime gaafa ishiin dhukkubsattee yookiin dahuuf mana yaalaa seente eenyu akka ishii kana eegaa biyaansi wanti biraa yoo fi daa'imuma ishii galfatuu yaaltu ishii biyya ishiitti maatiin ishii kadhata ambi ishii kadhata hiriyoottan ishii kadhatu waa takka mucattiin achuma teessee legan dadhabdu bakka Fayoon karaa qajeelaa bar itti himte kalaas viidiyoo sibira jiru sana hin balleessitu taanaan daa'ima kee fuudhee hajjiitti kennette immoo fuutee immoo si agarsiifti kana qurxii kee baradhu ati viidiyooma sana haammattee teessee maal goota yookiin hin gadhiifne yookiin nyaatamuun dhugda viidiyoo immoo maal sii godha viidiyoo ishii gadhiifte hajjiin bar dhirsa ishiitii mitiire maanni viidiyoo dhirsa ishii qullaa waraabee caaltuu maali Fayoo jettee gadhiifte maali faayidaan ati ilmoo dubaraa qabda ofii keetiillee ilmoo dhalaa qabda yoo dandeesse karaa biraa mo'adhuu malee Fayoo viidiyoo gadhiisuudhaan viidiyoodhaan halkanii guyyaa quuxessuun osoo hin ta'in dandeettii keetiin ishii mo'atuu yaade guyyaa meeqa daa'ima keessi oolchite bee Fayoon amma geesse ishiin illee jijjiiramte malee si caala ishii daa'ima keetii itti aanee waa meeqarraa si buusisaa ture ati har'a garuu Fayoo kanarraa bakka si salphisa jette viidiyoo kee gadhiisa maal sii ta'a maal goote Fayoon situ ulaa baneef situ koottu naatti galii wajjin nyaanna wajjin dhugna waan qabnu koottu jetteen ishiin immoo hajjoo kee sii fiddee dhufte ati hajjii jecha malee Fayoo mana sanaan seensistu hajjuma kana halkanii guyyaa osoo akka mastaawotee akkana ilaallatte hedduu tokko sitti tola jechuudha garuu immoo kijiba kee oguu ooftu Fayoo jechaan oliin fayyaa si haadhoo rabbi yoo jedhe arrabsan talaku nullee waan hin taane azaaba meeqan nu galchite ofiillee azaaba galte kana namtitti qaaqxee anallee qaaqana barsiifte dhugaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkuma isiniin jedhan isinii kan aggaraana nyaatanuu jecha meeqa dararamtume meeqa biyya kanaa hammasamaan hin dhumuuti biyya kanuma wal hammasee wal fixee waa meeqa wal godha keenyan dhumu isinii kan nu jala dararamtan
Ijoolleen muraasni maan jirtu kan fakkeessitan caaltuu miskiina kiyya. Caaltuu maal kiyya? Maa caaltuun harka dhabde moo miila dhabde moo maanni miskiinummaan mee? Doofa'anii taa'anii 24 sa'aat akkana haasa'uudha gaa miskiinummaan. Miilli inni mana dalagaa ishii deemu, miilli inni ganda mucaa ishii fuudhuuf adaanaa deemu, ganda poolisaa deemuu dadhabe, harki sagalee hajjii akkana dhageeffachiisaa oolu sun hojiirra hojii dadhabe maali? Kuniin kijibdi siiriin takkittiin ittiin jiru namtitti jaalala hajjii qofatu itti jira. Halas kana beri salaamawii salfii baanee walitti deebifnu malee namtittiin nagaan qabdu kun hajjii yoon argatiin jechuudha. Faayoo nama itti akeekkachiisa dhuma yoo yaani viidiyoo kanan balleessiin daa'ima kee fuudhee hajjiitti kennette immoo yaalte immoo waraqaa mucattii qabattee adaanaa deemte hadaanaadha haadhatti bilbilanii immoo gaafannaan ani hin argine jennaan mucattiin ishee har'a baateef borummoo fudhattee dhiiga si bochiistu ani hin ba'u ashbayee gumboo agatta yoo du'e malee jettachi teesse duute kalaas maaltu si hafesi nama du'e ol nama jiru gadati jireenyi kee yoomuu kan siin darre kanadhaan baay'ee haasa'uun barbaadu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa viidiyoo biroon immoo hanga walitti deebinutti gaannuuf turaa isiniin jedha keenya dhumaan qabu ganaa waan haaraa isiniif illee dhufna yoo balleesses na kalchaa ani miira keessa galee waan hin taane qaaquu danda'a na gubdiin talittiin kun kanumaaf malee ani haasaallee baay'ee fedhee miti galatoomaa jiraadha.